kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu qophiin qophii sonaati. Sona keenya irraatiin gara godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisootti maluudhaan qe'ee gooticha Garasuu Dhukii nu geessa. Keessattuu gootummaan isaanii bara weerara Xaaliyaaniin biyya keenya weerarteetti ture kan agarsiisan. Seenaa gootota Oromoo Itoophiyaan qabdu keessaa adda dureedhaan kan caqafamanidha. Seenaanis isaan hin dagatu. Maqaan gootaa gaafa ka'u Garasuu Dhukii kanneen angafaa keessatti yaadatamu. Nuunis garasitti mallee Garasuu Dhukii yookaan abbaan booraa eenyu? Haalliif amalli isaanii hojjennee firootaaf aantee isaanii gaafanneerra. Hawwiituun argattu dhofaa yaafadhu barii. Hawwiituun argattu dhofaa yaafadhu barii. Biyya bakkee wayyaa Gabra Maariyaam gaarii, Gabra Maariyaam gaarii, Gabra Maariyaam gaarii, Gabra Maariyaam gaarii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii. Yaa Garasuu Dhukii biyya abdatanii, goota abdatanii, goota abdatanii, goota abdatanii. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Ani kan dhaladhee godhe gaganu kana keessatti fira gosuma tokko jechaadha. Asumatti dhaladhee asitti guddadhee egaa seenaa goota kana ergan dhaladhee booda abbootirraa qo'achaatuma ture jechaadha. Egaa kabajamoota Jaamaa Garasuuyyuu kan isaan dhalatanii bara 1897 yoo ta'u kan isaan boqotanii bara 1958 akkasuma mana amantaa Caffoo Gabriel jedhamu kana kanumti dhaabee egaa kabajamoo Jaamaa Garasuu bara 1939 kan asitti dhaabanii hawaasa kana kan ta'u yoo ta'u seenaa hawultii isaaniillee achumarra barreeffamee kan jirudha. Dhaloonni isaaniitti bara isaan du'an bara 1958 kan isaan boqotanii Finfinneetti asuma mooraa kana keessatti fidanii manuma amantaa kanatti gatanii jechaadha. Mooraa kana keessa gaayyuu akkuma sila miidiyaadhaan argitanii suura adda addaan jira mana keessa. Manni goota kanaa innaa lola deemanii dhufanii manni kun kan itti boqotanidha. Amma mooraa kana keessa ilmaan isaanii Taaboor Garasuu fi Garama Garasuu haala gaariidhaan kunuunsanii seenaa kana dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf waan adda addaa kan akka aappilii horii horsiisa kana keessatti hojjechaa kan jiranii fi egaa dhaloonni ammaa kun isaan raawwachuu kan qabu akkamitti akka biyya jaalatan waan hundumaa dura maatii koon jennee haadha warraa koon jennee ilmaan koon jennee biyyaaf wareegamuudhaaf amma lubbuu kennutti Xaaliyaanii faana goonni kun kan falmaa turan yoo ta'u dhaloonni kunis biyya akkamitti warri akaakayyuu keenya ta'anii fi abbootii keenya ta'anii jaalachaa akka dhufan seenaa isaanii kanas immoo nuti haala gaariidhaan akka isaanitti biyya jaalannee biyya kana dhaloota dhufutti nutis akkuma isaanii kana dabarsuu kan qabnu irraa barachuu qabna jechaadha. Jaazmaachi gaafa dhalatanii kan itti dhalatan Maaroo Kaarroodha. Asuma Maaroo Kaarroodha. Biyyum kana abbaadhum biyya kanaatti lookoo biyya kanaatti turan abbaan isaanii Shaamballiidhaan. Kan itti dhalatanii Kaarroodha. Kaarroo jedhama biyyi sun Maaroon sun Sifiraansa. Goodaa Wallaggaa jedhamtu jirachi. Meedaan bal'aan achitti fardeen taphatu jedhu farda himmaadhaan jammaranii farda yaabbii jaalatu achirratti ijoollee walitti sabassabaniitti gibira galchu farda taphatanii innaa dachaanii dhufan ijoolleen kun kaan mulluu kaan akaawii kaan biddeenas fedhatanii gaafa fide jira dukkaanii dhaabee dukkaanii jechaan naxalaa ijoolleen uffattu walitti fufee malkii sanaatiin gibira laataa ture. Gaafa macarrashaa ba'us immoo guddinum sana qabateeti kan bahe. Dajjaazmaach malkiin isaa kana. Deebi'aa isaa guzufinnatiin isaa humni isaa namoomni isaa lijuudha isaa keenyatiin adda adda. Harka tokko isaanii keessaa namni bahuu hin danda'u. Garaa haati isaanii garaatti baatanii buna dhuguudhaan ollaa dubartoota masalsi godhanyoota isaanii wajjiniin.
gaafa kana naaf irra garagalu garaa keessatti jaartii dhiitee barcuma irraa kuffisee jedhu maqaan isaanii baay'ee ulfaataadha. Isaan garaa bal'aadha qabu. In arjoomus ammeenya hin qaban. Wanni tokko gootummaa isaatiin bakka hin ga'u. Sana booda immoo akkuma aadaa Oromtichi diina tokko rukutanii yoo kuffisan lammatatti hin dhiiban. Isaanis akkasuma. Harkaan qabanii qabna jedhanii hin dubbatan. Oduu baay'isanii hin fudhatan. Yeroo biyyatti deebanii galan namoonni yeroo sana baandaa ta'anii faranjoota alaamota faana deemantu jira. Kan isa basaasantu jira. Uummanni illee qabeenyi isaanii kan irraa saametu jira. Garasuya ilma duki ilma wane waniso. Garasuya ilma duki ilma wane waniso. Yenga bashiran sensa sitambaye aniso. Garasuya ilma duki ilma wane waniso. Garasuya ilma duki ilma wane waniso. Soda yuran ensa sitambaye aniso. Soda yuran ensa sitambaye aniso. Idammoo qaqqabanii haala bahuu jammaranii adaniidha jedhanii Boorana deemanii jedhu. Boorana gaafa deeman kan makkasaa wal dhabanii ajjeesa. Maqalee fuulduratoo duula zama Maqalee fuulduratti. Gaafa kan ajjeesaa hin qabanii hidhanii gaafa kaanii abbaa chilootitti dhiyeessanii maal ta'aa jedhanii gaafatu abbaa isa du'eessan. Noo du'a akka ilma koo ajjeesetti jedheen jedhu. Innaan immoo haadha fidan haadha isa du'eessan. Haati koo haati anis kan kana fakkaatu haati anis dhabe haati kana dhaltes hin dhabdu gumaan nyaadha malee hin ajjeefnu jettee ishiin gumaa baaseftee gumaa fudhatanii isaanii baasee galuu Maqalee duulli dhufe Maqalee duule. Maqalee duulee Maqaleen cabee deebanii galanii inni ammanumaan caakkatti bahe ta'etti hin deebine. Masareenyuu isaa barbaadee fira bira deemee biyya fagaatee sadoo qabsoodha jedhan kana deemee qubaa isaa qabsaa'ee humna hin qabu bakka macarrashaa gubbaatti jarri dhufanii gala wajjiniin faranjoonni inni bakka dhiyeessinee lola caakkatti galee waggaa 3 muluu caakkaa ture. Macarrashaa irratti mo'atee gaafa galuu waaqnis qarqaaree mo'atanii galanii nuguftinni badee sin galee. Oromoon obsaadha, gorsaadha, dhoksaadha. Isaan obsaan uummata isaanii keessa deemanii itoo bakka amma kanan deemanitti re'ee tokko too qalatanii hin nyaanne, waa tokko too qalatanii hin nyaanne, waan uummanni fedhan kenne malee uummatan tuqinaa, waan uummataan saamnaa jedheet injifachuu danda'e. Har'a garuu rakkoon keenya karaa saamichi wal jala garagalla, karaa walii irratti odeessina kanan jaalatan isaan. Barumsa guddaa kanarraa fudhannee biyyattiin ijaaruudhaan walii obsaa, walii dhoksaa, walii gorsaati. Anumtuu immoo gizee dargii daanyaa ta'een ture mana kana diigamuu kan dhoowwe ana tokko. Narratti lolli baay'een ka'aa ture. Manni dajjaazmaach haadhanis ta'e abbaadhanis ta'e Oromoodha. Eessaa kan ba'eef manni abbaa manni diigamaa. Manni immoo balleessa maal qaba? Garasuunis balleessa maal qaba? Yookiin itti galu ta'a yookiin achumaan hafu ta'a almaan isaatiif deemanii ala jiru dheessaniiti karaaf hin ta'u jennee lolli baay'een ka'ee manni kun iddoo kanatti haftee har'a taarikiidha ilaalamuudhaaf. Anumtuu immoo kana fideen argisiisu otoo namsiin koo jiru ijji koo ajaamu malee waaqa guddisee tan galateeffadha. Nama akkanaati wanti garasuu nan bisimtuu hin jiru dhalootanis lafa hin jiru intala Baalchaa Ilimaa Tudaa Sooddoo kan akka eessummansaa kan akka Dajjaazmaach Gabra Maaraam Gaarii kan akka Dajjaa Baqqalaa Wayyaa kan akkanaati eessuma isaaniiti. Jara sanaa wajjiniin gaafuma lolan illee immoo wajjumaan lolan. Kanaaf biyya Dajjaa Baalchaa gosa Dajjaa Baalchaati haati isaati. Kanaaf hiriguunuu lafa hin jiranii wanti hafee somtuu hin jiru ani kanneen ofii kootii beeku amman qaqqabee amman dhaga'itti kana fakkaata. Yasodo biya bakki wayya. Yasodo biya bakki wayya. Sifan gugubadda nakala kagaya nakala kagaya nakala kagaya nakala kagaya.
hawwitu nargattu dhofa yaafadhu bari hawwitu nargattu dhofa yaafadhu bari biyya bakkee wayyaa gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii gabra maariyaam gaarii leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii gootota Oromoo kam kaasee qabnisu gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Daawwattoota keenya sona daawwachaa jirtu. Manni jireenya isaanii keessummaatti simatanii fi keessa jiraachaa turanis ammaan kana eegumsi barbaachisu taasifamee fi godaambaa ta'uudhaan daawwatamaa jira. Seenaan isaaniillee dhalootatti himamaa jira. Hamma nama nu daawwachiisu yookaan daawwachiisaa biraa qabna. Daawwachiisaa keenyaan wal barree gara sitti dabarraa turtii gaarii jenna. Nagaa keessanii akkam jirtu? Nagaa. Eenyu isin jedhama maqaa? Obbo Tarrafaanaadhaan jedhama. Obbo Tarrafaanaadhaa mee tokko lamaan nu daawwachiisaa gaa? Eeshi mooraan kuni mooraa goota cimaa, goota guddaa, goota Oromoo Dajjaasmaach Garasuu Dhukii yookiin Abbaa Booraa bara duratti mooraa isaan keessatti abbaa akaakileen keessa jiraatan keessa jiraachaa turan amma goota duulatti, amma waraanatti, amma maalitti keessa turani amma guyyaa boqotaniittu as keessa turani. Mooraan kun akkuma argitan kana fakkaata. Bosona adda addaa kan akka gaattiraa, kan akka laaftoo, kan akka somboo, kan akka birbirsaa, mukkeen adda addaa qabeenya uumamaa guguddaa kan qabuu fi haaluma argitan kanaan hawataa bareedduu kan ta'eef manni jireenyaa isaanis immoo isa kana waan ta'eef as keessatti immoo wanta danuutu jira waan ta'eef waan seena qabeessa danuutu jira waan ta'eef isa sana tokko lamaan waliin seennee ilaaluu dandeenya jechaadha. Karaadhuma kanarra seennaa. Kana egaa kunoo mooraan kun bal'aadha, bareedduudha, miidhagaadha. Haala kanaan bara durii keessa goonni guddaan kun kan keessa jiraatan karaa kanaan seenamaa. Yeroodhuma durii baruma durii kan isaan ijaarratanii fi kan isaan keessa jiraachaa turan bara sana keessatti kan keessa jiraachaa turan jechaadha. Kuni karaa ittiin seennu. Asiin karaa kanaan haala kanaatiin itti seenama. Asiin innaa asiin akkanatti seename karaa kanaatiin bakka keessummaan itti boqotu garri kun gara mana ciisaatti keessa nu geessa jechaadha. Haala kanaatiin ittuma yaadamee bara sana keessatti dizaayin ta'ee kan hojjetame jechaadha. Kana egaa manni kun inni suniinsaa biyyoo ta'eetoo jiru inni kun suphee biyyoorraa kan hojjetamuu fi bara sana keessatti kan akka amma kunoo dhakaa eenyu jedhamee dhakaa soqameetti kan bara sana hojjetame irraa hundaa'e jechaadha. Durumaan akkanatti haaluma kanaatiin kan ijaarame qophaa'ee eenyu jedhe jechaadha. Kun durumaa kaasee kun akkanuma jechaadha. Kan durii kun akkanuma. Asumaan galama kun iddoo keessummaan waliigalaa saaloon isa guddaa iddootti simatamu jechaadha. Kuni saaloonii isaan keessummoota irratti simatanii fi saaloonii isa guddaa keessatti boqotan jechaadha. Keessummoonni danuun kan keessatti taa'an jechaadha. Innaa saaloonii kana seennee jennu suurota adda addaa bakka seena qabeessa ta'e iddoo duratti bara durii keessatti ibiddatti qaqqaammatanis hin jira. Suurri inni kuni suura gootichaati. Gootichi kun bara sana keessa innaa xaaliyaanidhaan wal waraanan xaaliyaaniin mataan ishii suura kaaftee fudhattee biyya ishii keessatti biyya Ingiliz keessatti kan muuziyeemii hoomaa waraanaa keessatti akka suuratti taa'eyyuu ilmi isaanii Taabor Garasuu Dhukii UN keessannaa hojjetan biyya xaaliyaanii keessatti suurri kun hin argama jennaan dhaqanii achi biyya xaaliyaaniitii eeyyamsiisanii suura kana fudhatanii dhufan jechaadha. Kana duwwaa miti suura guguddoodha fi seena qabeessota ta'an mana kana keessatti kan argaman hin jiru. Kun isaan agarsiisa mataraasiin isaanii mataraasii abbaa miilaa kan qabanii fi xaaliyaanii wajjin ittiin wal falmaa kan turanii fi xaaliyaanii ittiin kan
rukutaa turan jechaadha. Matarasii isaanii qabatanii innaa isaan xaaliyaanitti qophaa'anii jiran xaaliyaanii mataa ishii kan kaafatte jechaadha. Kun innaa uffata kabajaa isaanii uffatanii ka'anii jechaadha. Asumaan akkanatti innaa teessoon kun kan keessummoonni isaanii irra taa'anii irratti boqotan. Kun egaa manuma kana keessatti arganne nuti yeroodhaaf kanuma faana ture jechaadha. Manuma kana faana kan ture jechaadha. Iddoon kuni yeroo bonaa yeroo gannaa innaa qorri jiru innaa iddoo adda addaa deemanii dhufan iddootti qaqqaammatan jechaadha. Aarri isaa karaa biraatiin karaa garasiitiin alaan ba'a jechaadha. Asitti laaftoo waan adda addaa as keessatti innaa qabsiisanii jedhan as akkanatti taa'ameet qaqqaammatama jechaadha. Ibidda jechaadha. Iddoo akkanaati. Annaas ta'an manni kunis hundumtuu kan ittiin ho'u jechaadha. Manni akka hin diilalloofneef kan nama tajaajilu. Manni aarri isaa achi keessan gara garasiitiin alaan ba'a jechaadha. As hin deebi'u gara kana. Qoraan iddoo kanatti gala asitti hin qaqqaammatama jechaadha. Mana ho'isaa hin qaqqaammatama jechaadha. Egaa suurri inni kun akka biyyoolessaatti gootota biyyoolessaa keessatti suurri isaanii kunnoo walakkaarra jira. Isaan kun Baalchaa Saafooti. Garasuun kunuuti isaanii. Egaa isaan wajjiniin kan ka'anii innaa sana suura biyyoolessaa wajjiniin kan ka'an jechaadha. Gootota biyyoolessaa wajjiniin yeroo xaaliyaanii waraanan gootota biyyoolessaa wajjiniin kan ka'an jechaadha. Kunis akkasumatti suura oolmaa waraanaa keessatti. Isaan moo nama biraan biyyaa isaanii? Kuni obboleessa isaaniiti. Tafarraa Garasuu kan du'an jechaadha kan isaanii. Isaan wajjiniin waraanaa kan turanii jechaadha. Achuma turanii jechuudha. Isaanis oolmaa waraanaa turan. Garuu akka Garasuutti yeroo dheeraan turre isaanii oolmaa sana keessatti kun kan Garasuuti. Kuni kan eenyuti? Kan Garasuuti kan mataa isaaniiti. Inna hoomaa waraanaa sana gaggeessaa turanii maa'ira adda addaa qabu bara Haile Sillaasee jechaadha. Innaa sana hojii hojjetaadhuma ta'anii jechaadha. Kun innaa badhaasa fudhatanii jechaadha Haile Sillaasee irraa innaa sana. Kuni innaa Garasuun hoomaa waraanaa fudhatee xaaliyaanii biyyaa baasuudha. Galaana Gibee laga Gibee innaa ce'u ofii isaatii dura lagicha ce'ee ba'ee hoomaa ofii kan isa faana waraanan fudhatee innaa Gibee ce'u dhaabatee hooman isaa malaga ce'anitti innaa eegu jechaadha. Asittis hoomaa ofii fudhatee innaa inni deemu isuma laga Gibee sana hoomaa waraanati ari'aa jiru xaaliyaanii ari'aa jiru jechaadha. Kun egaa kana fudhatamee dhufe xaaliyaaniin mataan ishii goota kana dinqisiifattee suura ishiin kaafte jechaadha. Suura xaaliyaaniin kaasan sana ilmi isaanii Taaboor Garasuu biyya xaaliyaanii muuziyeemii waraanaa keessaa kana dhaqee suura kana fidee dhufe jechaadha. Kana kunis egaa biyya Ingilizii keessaa kan innaa isaan eenyu isaan ittiin ilaallatan meeshaa ittiin hoomaa waraanni eessa akka jiru kan ittiin ilaalan kun matarayisiin kun yeroo hundumaa kan miila qabdu kan isaan irraa addan ba'anii fi waraana kan ittiin laamsheessaa turan jechaadha. Maatii isaanii wajjiniin hoomaa keessaa dhufanii innaa isaan ka'anii dhannoo isaanii hidhatanii shugguxii isaanii hidhatanii maatii wajjiniin suura ka'anii jechaadha. Inni kun immoo yeroo badhaasa isaanii mootummaarraa fudhatanii uffata kabajaa uffatanii ka'anii jechaadha. Kana fakkaataa jechaadha. Yeroo sana irratti namni badhaafame tokko haala kanaatiin uffata miidhagaadhaan mootii duratti kabajamee dhaabata jechaadha. Raadiyoon kun bara kanallee in hojjeta. Haala kanaatiin hojjeta. Raadiyoon kun kan bara duriitii fi yeroo sanatti fayyadamaa turanii fi akka seenatti kan kaa'amee amma ammaatti jiru jechaadha. Kun immoo innaa misooma irratti innaa isaan jaalleewwan isaanii bara sana jira wajjiniin hojii misoomaa innaa isaan hojjechiisanii ijaarsa adda addaatti fakkaata waan akka dhagaa bu'uuraatiin natti fakkaata wanti jiru suni hojii misoomaa waan ta'e achitti hojjechaa jiru jechaadha. Kuniga cileen as keessatti erga nam'ee booda haala kanaatiin itti cufama. Innaa cileen itti cufamee asiin itti qabsiisanii
kun asiniin ho'a sibiila asirratti akkanatti kan ga'u alatti kan ba'u jira bishaan barmeelan alatti eenyurra jira gaararra jira asiin kun dhaqeet isa hoo isa jechaadha innaa isa isee jedhe immoo barmeelarraa immoo karaa sanaan achi keessan dhufeet iddoo sanarratti dhufeet dhufaa asitti asii saaqaniiti iddoo kanaan saaqaniiti asirratti dhagna isaanii yeroo san kan itti dhiqataa turani jechaadha egaa isaanis guddaa waan ta'aniif iddoo dhiqannaa guddaa kan bara sana keessa kan qopheeffatanii fi haala kanaatiin asirratti warra ammayyaa fakkaata moo yeroo sun hojjetame kun yeroodhuma sana kan hojjetame jechaadha yeroodhuma sana keessatti baruma sana keessatti kan isaan ittiin dhiqataa turani jechaadha malee kan ammaa miti kan ammaa miti yeroo sun akka kanaan hojjetame haala kanaanii yeroodhuma sana hojjetanii yeroodhuma sana egaa 58 kan isaan 1958 kan isaan boqotanii baruma 1940 waan sana keessa kan hojjetame jechaadha. Immoo maali? Inni egaa kan iddootti innaa bishaan gaaraa barmeela keessaa kan dhufan kan ittiin saaqanii fi kan ittiin eenyu jedhan jechaadha. Kuni haala kanaatiin akkanatti eenyu jedhanii asiin akkaattiin saaqama. Innaa bishaan achii ho'aa bishaan ho'aa achiin bakka ofirratti naqanii kan ittiin dhiqatanii fi kunumtuu kan durii ta'uusaa umurii guddisaatu kunu kan ofirraa beeksisu jechaadha. Kan bara sanaa ta'uusaati kan beeksisu jechaadha. Mataan isaatu jechaadha seenaa isaa wajjiniin jechaadha. Kana haala kanaatiin egaa kan ittiin eenyu jedhanii jechaadha as keessatti kan dhiqatan jechaadha. Mana kana daawwanneetii jirra. Manni kana fakkaata mee gara alaatti immoo baanee waan jiru ilaalla. Sirrii dhagaa kunoo amma akkanumatti kunoo agartu qabeenyota uumamaa guguddoo kanaa fi mooraa bakka hawwataa mukkeen guguddoo kana wantoota gaariitu jira waan ta'eef turistoonni biyya adda addaa dhufanii yoo kana daawwatan seenaa kanarraa yoo dhaloonni isaa ta'u kuni kan bara sana keessatti bara durii harka isaaniitiin kan dhaabbatanii jechaadha. Egaa mooraan isaa kunoo kana fakkaata qabeenya uumamaatiin qabeenya uumamaa adda addaa kan qabuu fi mooraa hawwataa bareedduu mooraa goota guddaa goota biyyoolessaa waan ta'eef turistoonni biyya adda addaa dhufanii yoo kana daawwatan itti bashannanuu waan seenaa guguddaa irraa argatu waan ta'eef dhaloonni amma jirus kanarraa baratee gara fuulduraatti asirratti too dhufee ilaalee asirraa waa baratee jedhee fi akka aanaa Walisoo godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Walisoo bakka hawwata turistii bareedduu kana fakkaattu waan qabduuf namni dhufee akka daawwatu isinis daawwachuu keessanii seenaa isaanii irraa dhaloonni maal hubachuu qaba jettu ammas egaa seenaan isaanii seenaa guddaadha waan ta'eef dhaloonni keenya gootummaa guddaa biyya eeguu guddaa asirraa kan hubatuu fi asirraa waan xiqqeeffannaa guddaadhaan biyyaaf garaa kutatee kan itti ka'uu danda'u jechaadha. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii gootota Oromoo kam kaasee qabnisu gootota Oromoo. Baay'ee namatti tola. Bakki isaas hedduu nama gammachiisa. Bakka seena qabeessaa wantoota seena qabeessaa baay'ee argineetii jirra. Daawwattoota qophii Son Oromiyaa turtii har'a waliin taasifne keessatti seenaa gootichaa gara Sudukii kan manguddootarraa iyyafanne akkasumas mooraa qe'ee isaaniitti argamuudhaan qe'ee isaanii keessatti mana jireenya isaanii keessatti suura argamuu fi wantoota jiran isinii dhiyeessinee jira. Egaan dhaloonni ammaas gootummaa isaaniirraa waa hedduu akka hubattan jaalala biyyaa akka hubattan gamanumaan isin hubachiisaa kanarraaf jennee qindeeffanne kanumaan goolabna daawwachiisaa keenya obbo Tarrafaanadha waan turtiin waliin taasistaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa ulfaadha. Galatooma isinis galatooma. Garasuya ilma dhuki ilma walee walisoo Garasuya ilma dhuki ilma walee walisoo Yenga bashiran sensa sitambaye anisoo Garasuya ilma dhuki ilma walee walisoo Garasuya ilma dhuki ilma walee walisoo Sodae nurran ensa sitambaye anisoo Sodae nurran ensa sitambaye anisoo